Suuraa kaatee qaama qullaa fuutee jaalallee isiitti ergitee suuraa isii fuudhee gara gatii doolaara meeqatti jijjiirate. Suuraa isii kana maaliif kaate? Maaliif itti ergite? Akkamitti wal jaalachaa turan? Maaliif wal jaalachaa turan? Shamarran takka gaafa nama tokko jaalatu yookiin gaafa dhiira tokko jaalatu dhiirri gaafii jaalalaa si dhiyeessu keessatti suuraa qaama kee gaafa na argisiisi jedhe namni sun jireenya kee guututti akkasin jaalanne beeke qabi. Maaliif ree suuraa keessaan fuudhee gatii guddatti gabayarra oolchee gurguratee yookiin immoo jireenya kee guutuu cabsee jiraatuuf jechuudha. Kuni uuma lafa kanarratti jiru. Shamarran suuraa keessaan fuutanii dhiira na jaalata jettee itti ergitetti ati dogongortee jirta. Si jaalatu si duukaa waan akkasii gaafii akkasii sin gaafatu. Dhiirri si jaalatu si duuka qilee bu'aa suuraa sin gaafatu. Dhiirri si jibbu immoo si nyaachuuf mallaqa kee argachuuf garamiin gara argatu barbaaduuf suuraa kee na argisiin jedha. مبروك مدنا بريء ما طلعتمو سيدي هي نفس هنا يشتاق شراتهم كتمو فجنة يانتو قربي سندوهم قدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كم نجا كيسن فيها كيسن سنجا عن سنجا جرا الحمد لله تربي أكم جرتو جواتو أسمع فيديو كينا لايك وتشوفي شير وتشون دقتنا أنا منا قدام في سبسكرايب كودا أراوني سنجا جبر باتو واني نتلو رابرن شمرن كينا أكمت ديرتو كوف قامكي أتين أكمت تيتة قامكي فلانت suuraa kaateetti ergita. Atitti akkam, atiin tala akkam. Amantaa kamuu ta'e. Gaafa namni kun gaafi jaalalaa si gaafatu keessatti gaafa suuraa qaama qullaa na argisiin jedhu ati hoo yeroo san gammachuu akkamtu sitti dhagama. Silaa dubartii gaarii tabduu taatee qaama kee gaafa inni sitti dubbatu nama san jireenya kee keessaa balleessita. Jireenya kee keessa jaalala isaaf hin qabdu. Onnee isaa banuu dhiftee namni kun maaliif na yaada? Maaliif suuraa na arginaan jedha jedhe. Namni kun wanni suuraa qullaa shamarran qaama qullaa kan hin argisiin jedhuuf tokkoffamaa inni beetaa. Inni wanni gaafii kana si gaafatee fi mallaqatti si nyaatee doolaara guddatee jiru mallaqa guddatti gurguratee yookiin immoo ati biyya Arabaa jiraatte jireenya kee guutuu si haddoochuuf si cabsuuf jechuudha. Kuni wantoonni kun yeroo dheeraa keessa ture garuu ammallee namni keenya gonkuura yaani faashinatti ta'ee hin beekne. Akka viidiyoo tokko dhaggeeffadhetti biyya keessas taa'ame qaama qullaa walii erguun maaliif barbaachise? Kuni salphina guddaadha. Namoonni akkanaa kuni namummaa kee otoo hin taane akka nama ati cabxee miidiyaa dhiisi jireenya kee keessattuu akka ati namatti hin deebine si godhuuf deema jechuudha namni kun. Gaafa gaafii suuraa qaama keetii si gaafatu. Dhiironni yeroo ammaa kanatti lafa kanarratti wantoota akkanaati wantoonni isaan bara. Jireenya otoo nama hin barbaanne haalli isaanii bakka nyaanna jiraa miti akkumatti mallaqa kee nyaatu garamiin mallaqa kee nyaatu bakka kanumaaf si barbaada. Malee waasi fuudhee bultii si achi ijaarratuuf hin deemu. Waasi fuudhee haadha manaa teessin jechuun hin deemu. Waasi fuudhee ilmoo sirraa argadha jedhee tattaafatuuf hin deemu. Maaliif deemanni? Tanaaf deema. Tuni hin jiraanne immoo jireenya isaa nama tokko lama akkasiin godhu beekamaa. Namoota hedduutu waan akkanaa dalaga. Kuni dhugumatti nuti hamma yoomii gowwoomna. Maaliif hin qaroomne? Maaliif hin bilchoomne? Hamma yoomiti dhiirri mallaqa keenya nurraa nyaattee yaani karaa garaagaraa. Viidiyoon dhaggeeffadhee ture TikTok irratti ijoollee shamarranii taatee afaan hin beeku. Waa'ee dhiira saba biraarraa dubbata dhiira bangallee mammaa jedhanii dubbata. Kunillee waan fokkataadha. Kunis fokkataa keessaa hamaadha. Isa qaama qullaa ergamuu fi isa dhiira biraa dhiisate dhiiruma keetiitu xaquun fokkoodha jechuudha. Maaliif inni sin barbaanne hundi isaaniitu kasaba biraa sunillee mallaqa sirra nyaatuuf keetillee mallaqa sirra yoo gama seeraan hin deemne ta'e. Amma dhiironni tokko tokko biyyuma keessa taa'aniitu ijoollee mallaqa kan ergisiisan. Irra guddinni namumtu biyya ambaa biyya keessa taa'anii ijoollee mallaqa ergisiisan kun
mallaqa ergisiisaniif suuraa isaanii ergisiisan kun maaliif ree jireenya fi badhaay si jaaladha. Bakka wantoota garaagaraa itti haasa'ee hin beekanii midhamma dhiironni sobii haasaa sobuu tokko qabdu jechuudha. Maagneetii hin harkisa shamarran immoo dhiirri tokko gaafii jaalalaa gaafatu hin harkifamti. Bakka hamma waan san gootutti of hin beektu. Gaafa waan san gootee kaatee mootuyyuu boodarra immoo ni gaabbiti. Maaf waan san akkas godhee jetteetti sammuu si keessa gaafa waan isa yaadatte immoo deebisaan hin jiru. Dhumatee jira jechuudha. Maaliif hojjettanii tare qabanne tare hin deebi'a. Haasofni nama har'a haasa'e kun otoo hin deebise jedhee afaan kee keessatti deebi'uu hin danda'u. Maaliif bahee jira jechuudha afaan kee keessa. Wantoonni namaaf taate illee akkasumatti jechuudha. Isin galee wantoonni namaaf ta'es akkasumatti abadan. Kanaaf namoonni isin jechuu barbaadu ijoolleen keenya wanni kun baay'ee ulfaataadha. Qaama keessa nama qaama keenyaa erga jedhee si gaafatetti namni bakkumatti ofirraa akka namni sun namummaa sin barbaanne yaade. Dhiirri tokkichi dubartii waan haasofsiisu mallaqa nyaannaa mallaqa barbaada. Akkatti mallaqa argatu barbaada. Garamiin mallaqa argadhu jedha. Bakka inni bakka dalaguun isaas bichaa otoo hin taane namoota hundumarrattuu waan kana raawwate jechuudha namni kun. Maaliif ree inni bakka eessan galii argadha akka jedhu bakka inni yeroo kamiyyuu galii argachuuf tattaafata waan ta'eef jireenya namaa qaala'ee jedhee shamarran irraa booda dubartiin sun deemtee nasbii of baafti. Abbaa kee dura, obboleen kee dura, hiriyoota kee dura, firoottan kee dura akkamitti deema ka jettuutu itti dhaga'ama. Wayitti dura guutuu fira isii kanallee yaadanne haadha abbaa isii kanas yaadattu wayitti dura waan san raawwattu bakka akkanumatti hin jiraa miti waan gisee raawwatutti nama san malee jireenyi isii gonkumaan jiraadhuma jedhee ka uumamu keessaa tokko isii akkamitti ilaalte akka waan dhiirri nama isa malee jirre akka waan nama biraatti heerumtee jiraachuu hin dandeenye bakka nama sanarratti xiyyeeffattee warroonni suuraa nama argan kun waan akkanaati jechuudha. Nama sanarratti xiyyeeffattee jedhee fiiginsa dheegatte fiiginsa gaafa eegalte keessatti mootuyyuu keessatti waan balleessite booda gaafa gaabbite immoo waa tokko dhumate homtuu hin jiru. Nasbii isiitti waa malee. Kanas of baasaa kan mootuyyuu jireenya isaa san keessa akkasumatti ijoolleen hedduun warroonni waan akkanaa mummudatee wallaa deebi'anii gara namummaa isaaniitti bakka waa hunda san dogongora isaanii san akkasumatti dhiisanii bultii ijaaratanii jiru wareeta keessa jiraatantu jira. Maaliif namni jireenya sadarkaa dargaggummaa keessatti waa hedduu dalaga. Sadarkaa dargaggummaa kana keessatti waan hedduu dalaguu kee kana sadarkaa kana keessatti of eeggachuun dirqama keetiiti. Maaliif sirri ilmi namaa an irra hin dogongorta. Yeroo hunda beektuun taate yeroo tokko keessatti ni dogongora. Garuu immoo wantoonni akkanaa kun immoo fokkataadha. Maaf namni sun waan kana natti yaade maaf qaama kiyya yaadate otoo fuulli kiyya bareedan isa fuuldura jiru otoo jireenya boruutti na barbaadu hidhee maaf qaama kiyya yaadate. Jittii yaaduu qabda yeroo kana kophaa keetiitti gaafa yeroo kana kophaa keetiitti yaadde keessatti si dhufa yaadni si dhufa namni kun nan barbaadu miti namni kun gatii biraatti na jijjiiruu jiraata. Viidiyoo tokko na yaadadha yeroo san mucaan sun abboon kana na fakkaata soodii keessatti ijoollee wayii amma maqaan dhabu malee qaamni isii na bira jira. Ani qarshii akka kanaan sirraa bita. Bara online irratti jedhan ani qarshii akka kanaan sirraa bita. Ani qarshii akka kanaan sitti gurgura. Jedhamee bara akkana wallahi bil'a jedhanii kakatan jechuudha. Tarii wanni sun yookiin hin jira yookiin hin jiraachuu danda'u. Namni gisee amma mallaqaatti jijjiira qaama namaa jechuudha. Fuudhee mallaqaatti jijjiira. Maaliif ta'e isii san cabsanii takkii nabsa isii baasuu takkii mootuyyuu akka isii namummaatti isiin deebiin isii gochuudha jechuudha. Faranjii tokkotu istaayilii guutumaan guututti qaamota guutuu kanarratti hojjetaa jechuudha. Namichi sun faranjiidha. Yaani dubartii irratti qaamota isaanii kan yaani akkanumatti fakkeessee qaama guutuu kana irraa hojjeta. Namni sun jechuudha. Namni kun maaliif waan kana hojjeta? Yaani jiraa miti namoonni tokko tokko qaama isaanii harmi isaanii gabaabsuu irratti hidhii isaanii funyaan isaanii yaani sirreessuu irratti namni sun wanni hojjetee fi
irraa bakka yaani wanna ta'uu gaafa hojjettu mattartee hojjettaa akkasitti jechuudha. Namichi suni doktora ture, doktora cimaadha. Wanta san akkasitti yaani bifa fakkeenyaa bifa godhatee irraa hojjeta jechuudha. Akkasitti namoonni yaani namni kennamoo wallaalan kennamoo tuyyu fuudhee qaama namaa kana guutumaan guututti fuudhee gati guddaatti jijjiirata jechuudha. Kun wallaahi yaani waan ta'u miti waan fokkataadha. Ka fokkataan kun maal inni ree nutuuf jabeessuu qabna, nutuuf qabachuu qabna. Wallaahi riskiin ta'e guutte yoo har'a tokko jaalatee tokko dhabde hin gaddin ittiin rankaatiin maaliif ree mush isa malee hin jiru lee isa malee hin jiru dhiirri isa malee hin jiru itti yaadde miidiyaan ajjira kasi jaalatu tokko ati maal uf qabudha ati ofitti amantummaan waa hunda keessatti jabduu ta'udha namummaa keetti kasi jaalatu hedduutu jira ati yoo akka feete of gadi dhiisi yoo akka feete kan of hin godhin waa takka innumtuyyuu yaani ka gaarii kanaa sitti dhufe yalla na gaafata guutti ka biraa deemu ani siif hin ta'u ofirraa gaggeessite salphama kanatti ofirraa gaggeessite waa isa cinquun jiru waa isa cinquu takka illee jiru kunis salphaadha isin jechuu barbaada. Kuniif obboleen kiyya namoota gaafii akkanaan isinitti dhufan achumatti jedhaani. Gaafiin akkana gaafa dhufu baay'ee maali isa malee dhiira hin jiru moo maaliin isin jechuu barbaada. Walla garuu yommuu nasbii ofii baasuun garan taanetti asii maasiyaa guddaa talette asillee maasiyaa guddaa gaafa talettetti ati bakka jireenya kaanii murteessaan harka keenya jiru harka rabbii jira wanni hunduyyuu rabbi waan akkanaati irraa nu eegu rabbiin bilisa nu haa taasisu. Nutillee waan akkanaati irraa rabbiin wallaalallee rabbiin isa haa beeksisu. Dhiirota kara bitaan sitti dhufte bitamaan deebisi mirgaan sitti dhufte mirgumaan keessummeessisin jedha. Viidiyoo keessan irratti dheeressuun barbaadu hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinuti. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuu fi sheer gochuu fi yaada keessan akkasuma kennadha. Itti kan yaada gaafa namaa barreessitan koomantiin gaafa namaa barreessitan waan nama gammachiisan jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Uummata qashtii. Bye bye.